Waaw! Kennaan har'a siifan har'a maal argatteetti jettanii yaadachuu dandeessu. Har'a viidiyoo haaraadhaan isin dhufee jira. Ashama harka fuunee kan jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun barbaada. Anis nagaa gooti kaa galata Waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Har'ammoo akkuma girtanii jirtan fuula koorraa ifeera. Natti tolee jira galata Waaqayyoo isiniin jechuun barbaada. Natti toluusaati gargaarsa keessaniin isin na jajjabeessinaan isin na wajjin taanaani Waaqayyo galanni haa ga'u dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Waaqayyo gaditti kanan galateeffadhu tokko hordoftoota kooti guddaan isin galateeffadhanaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Jammara irratti immoo Waaqayyo inni kana hundumarraatiin nu ga'e Waaqayyo galata haa argatu dhugaa dubbachuu fi gaafa namni abdii kutatee fi gaafa namni haala kam keessattuu abdii kutate inni akka namaa miti jarjaraa miti suuta jedhee yeroo isaa eegee guyyaa isaa eegee namaa dhufa jechuudha. Dhugaa rabbii Waaqayyo galanni haa ga'u haala hunduma keessatti isa na gargaare abbaa koo gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan haa ta'u isaa jedha. Itti dabalee immoo isin hordoftoota koo akkasuma obboloota koo baay'ee nafaana dhiphachaa jirtan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namoonni nafaana dhiphachaa jirtan jirtu waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansee immoo dhugaa rabbii eenyuma caalaa kan aarsaa naaf kanfalee obboleessa koo Daanii asumarraan si galateeffachuun barbaada. Waaqayyo guddaa isaa eebbifami siin jechuun barbaada. Dhugaa yoo si mafachiisee raadhilee dhiifama guddaan si gaafadha. Yaa dhugaa nama fooniiti waan ta'eef namni foonii hin jarjara. Akkasuma immoo dhugaa rabbii guddaa si galateeffadha galatoomi. Siin jechuun barbaada Waaqayyo isaa eebbisu barri kee fi jireenyi kee siif haa eebbifamu dhugaa rabbii gatii dadhabbii kee Waaqayyo siif haa kanfalu siin jechuun barbaada. Akkasuma obboloonni koo baay'ee nafaana dhiphachaa jirtan keessattuu dhugaa rabbii obboleetti koo mastii sin galateeffadha dhugaa rabbii guddaa si galateeffadha galatoomi guddaasaa. Maaliif jennaan dhugaa Waaqayyo dubbachuudhaaf baay'ee nafaana kan dadhabde jechuudha. Yeroo nan dhiphadhillee tasgabbaa yeroo jettee yaadaanis karaa hundumaan kan na jajjabeessaa jirtu jechuudha. Akkasuma ishee qofa osoo hin taane obboloonni koo danuun keessaa kan na jajjabeessaa jirtanii Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a natti tolee jira gooftaa galanni haa ga'u. Akkuma agartan kanarraa beeksisa mitiiree beeksisa waan ta'eef kanaafuu baay'ee tokko gammadee jira isinillee naaf gammada gammachuun koo gammachuu keessanii gammachuun keessan immoo gammachuu kooti isinii jechuun barbaada galatoomaa hedduun isin jaalladha hedduun isin galateeffadha dhugaa rabbii aarsaa guddaa nafaana kanfaltaniitu yeroo keessan naa kennuudhaan akkasuma yaadaan karaa garaagaraatiin dhugaa dubbachuudhaaf namoonni gaafa akkasitti wal jala deemne bilbila keenya saatii dheeraa wal jala bilbila keenya wal jalatti waneechaa oolu namni tokko gaafa bu'aasaa wanticha nu wajjin rakkachaa ture sun kan nuti wajjin dadhabaa ture suni gaafa namni tokko bu'aasaa argatu baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf hedduu tokkoon gammadeera akka isinillee naa gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Sumaan hedduu galatooma hordoftoonni koo hundumtuu isiniin jechuun barbaada. Egaa akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatanillee mana kanaaf subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun yaadaa fi qeeqa qabdan comment jala kaa'uun kottaa mana keenyatti nutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Hin hojjenna yoo hojjetan malee hiyyummaa jala fiiguu hin danda'ani yoo rafan hiyyummaa namarra rafti waan ta'eef yoo hojjetan malee hiyyummaa jala fiiguu hin danda'ani. Kanaafuu inni har'aa nagaa immoo borus akka dabarsee Waaqayyo kana caala immoo na gargaaree ittiin namoota kufaniif dhugaa dubbachuu fi kaayyoon koo inni guddaani yoo Waaqayyo jedhe Abrahaam yoo Waaqayyo jedhe kaayyoon koo inni guddaani YouTube kana dalagee jechuudha. Yoo Waaqayyo jedhe kanii afaan anarra dubbadhee boru uummanni kun arguu danda'u waan ta'eef yoo Waaqayyo jedhe yoo YouTubein kun yoo Waaqayyo jedhe na milkeesse warroota dadhaban lafaa kaasuu fi kaayyoon koo inni guddaan jechuudha. Jireenya mana kootiif itti waa tokko fayyadamuu hin barbaadu jechuudha. Yoo Waaqayyo jedhe waan hundumaa gararraatti gajjallaatti immoo kan nama gargaaru Waaqayyoodha waan ta'eef namni immoo hamma danda'u irratti dalagaa hamma danda'u hojjetaa kan nama gargaaru immoo Waaqayyoodha. Kanaaf yoo Waaqayyo jedhee YouTube kanaaf wantoota guddaa hojjechuun barbaada dhaloota kufaniif dawoo ta'uu barbaada jechuun barbaada Waaqayyo ittiin si haa ga'u naan jedha inni kun dhugaa dubbachuuf yoomiyyuu taanaan hawwii koo fi kaayyoo koo isa guddaadha jechuudha inni kuni bakka hin beeku garuu dhugaa isiniin jedhaani baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko keessi koo na wanni jedha jechuudha gooftaa koo galanni haa ga'u inni har'aan na ga'e inni na gargaare immoo borus akka kana darbee na gargaaree warroota rakkataniif warroota abdii dhabaniif Waaqayyo akka abdii na godhu akka dhaloota kufan lafaa kaasu abdii guddaa qaba eenyumaa walitti immoo Waaqayyoon abdadhee waan hundumayyuu nan hojjedha.
Innaa kanaafuu baganaa gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu yuutuubiin konaa milkaa'eera waaqayyo galanni haa ga'u isiniin jechuun barbaada. Egaa akkasuma obboloota koo dhaamsa tokko isiniifan qaba. Yeroo hundumayyuu bara jiraannu kana keessatti nuti ilmi namaa hin dalagna, hin hojjenna. Garuu waan hunduma keessatti kan nu gargaaru waaqa tokkicha qofadha jechuudha uumaa keenyadha. Kanaafuu waan tokko dhaamsa tokko nan isiniif qabu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani erganii wanta kana jammaree hamma hafuurri koo akkana jeeqamaa jiruu fi jireenyi koo akkana jeeqamaa jiru anatu beeka jechuudha. Gaafa akkatti irri keessi koo kolfee taphadhee maal jedhu keessi koo waan nama nagaa fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsa guddaan ani isiniif dhaamu kam yeroo kamillee haa ta'u yuutuubii kana hojjettee milkaa'uu yoo barbaadda yoo ta'e waan hundumaa duratti waaqayyoon of dura buusiini. Yoo waaqayyoon of dura buufteeni hojjettee milkaa'uu wanti si dadhabsiisu tokko yoo hin jiru jechuudha. Garuu immoo nuti baay'een keenya ammoo ofuma koorraa kaasee yoo ilaaleeyyuu dhugaa isiniin jedha. Jireenyi ani otoo yuutuubii kana hin hojjetti otoo yuutuubii kana hin jammariini riileeshiniin ani waaqayyo faana yookaan uumaa koo faana qabuu fi erga wanta kana jammaree riileeshiniin ani qabu tasumaa waliin argu jechuudha. Inni kun maalidhaa dogongora mataa kooti. Isin immoo akka waan tokko narraa barattan abdii guddaan qaba. Dogongora mataa kooti jechuudha. Garuu wanti biyya lafaa kun hundumtuu wanti mul'atu hin badaani. Garuu yeroo kamiyyuu kan hin banne yeroo kamillee yoo dachee kanarra jiraatte illee yoo gara abbaa kee deemte illee jechuudha wanti ati dachee kanarratti hojjettee fi riileeshiniin ati lafa kanarratti teesse uumaa kee wajjiniin gootu yeroo kamiyyuu si jiraachisa si boonsa malee namaa gadi sin taasisu jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti jechuudha. Yeroo kamiyyuu wanta hojjettan kamirratti uumaa keessan of dura dursaani waaqayyo keessan akka amantii keessaniitti isa of dura dursaati wanta hojjettan hundumatti itti adeema. Yoo sana milkaa'uu dandeessu jechuudha. Malee fakkeenyaaf kaleessa waaqayyoon kadhachaa turre kaleessa gara waaqayyoo dhufne har'amoo waan social media kana agarree uumaa keenya gatuun nu barbaachisu jechuudha. Inni kun yeroodhaaf nutti fakkaata. Wanti social media kun yeroodhaaf malee saniin booda hafuu danda'a. Garuu inni yeroo hundumaa hin hafne inni yeroo hundumaa yoo jiraannes yoo bannes nu faana jiraatu uumaa keenya tokkicha qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu waan hojjettan irratti iddoo jirtan hundumarratti waaqa keessaniin galateeffadhaa. Waan hojjettan isa of dura buusaa. Gaafa isa of dura buuftan gaafa isa galateeffattanii wanti waliin qixxaatiin hin jiru jechuudha. Galateeffannaa irratti galateeffannaatu isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti waan hojjettan mara irratti waaqayyoo keessan galateeffadhaa. Isa immoo of dura buusaa. Waan hundumarratti isa of dura buusaa yoo san milkaa'uu dandeessu. Ani balleessaan koo akka mataa kootti yaadu dhugaa rabbii isiniin jedhaani. Kaleessa eessa akkan turee fi har'a eessa akkan jiru anatu of beeka eenyumtuu nan beeku jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun immoo kufaatii anarratti kufaatii fideera. Kufaatii hafuura koo irratti kufaatii guddaa akka inni fideeru nan beekaani jechuudha. Kanaafiyyuu waan hunduma keessatti wanta biyya lafaa faana fiiguu osoo hin taane inni biyya lafaa sirriidha. Foon keenyaaf nu barbaachisaani. Garuu immoo waan hundumarra caala hafuura keenyaaf kan nu barbaachisu immoo riileeshinii nuti uumaa keenya wajjin qabnudha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu inni jilbeeffannee yookaan salaannee qofa miti. Hafuura keenya qulqulluudhaan dhaabbannee akka hojjenne yoo isa galateeffanneyyuu isa kana qofa nurraa barbaada. Laphee qulqulluudhaan nama isatti dhiyaate qofa barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa isa faana gungummiin keessan isa faana haa ta'u. Yaada keessan wanta biyya lafaatti hin hidhatina. Wanti biyya lafaa yeroodhaaf hin mul'ata hin bada. Garuu bara jiraattutti dachee irrattis samii irrattis yeroo kam kan si fayyadu uumaa kee tokkichadha. Kanaafuu baay'een isin jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isin kabajaanii guddaanaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Dhaamsa koo inni kun isa tokkodha. Akkasuma immoo dhaloota duuba jirtaniif warroota yuutuubii hojjetaa jirtaniif isinii dhaamsa ani gochuu barbaadu jabaadhaa. Abdii hin kutiinaa. Wanti kamiyyuu yoo abdii kutatan hin ta'uuni. Jireenya jiraattu keessatti ati wanta ati gootu yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo waan tokko nan danda'a jennaan hin dandeessa. Wanti duubatti si deebisu takka illee hin jiruuni. Garuu immoo ati hin danda'u jettee wanta hojjettu hundumarratti abdii kutattee mogoleen kee si laafe taanaan akkuma sunidha jechuudha. Kanaafiyyuu waan hojjettan kamirratti nan danda'a jedhi itti adeemini hin dandeessa hin hojjettaani. Wanti si hanqisu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf inni guddaan maal gochuu qabdu nan danda'a jedhi wanta hojjettu hundumatti itti kutii adeemini iluma ceetaanii wanta si daangessu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu
warroota jalaa turan maal laaltanii abdiin kutatina dhugaa dubbachuu kana amma baay'ee abdii kutadheen tureen jechuudha. Keessa darbee yeroo mataa koo irratti deebi'ee gungubillee jira jechuudha. Waaqalleen komanne tasuma mataa koo deebi'een komadheeni osoon illee jedheera dhugaa dubbachuudhaaf osoonanii wanta biyya lafaa kana dhiisee gara uumaa kootti deebi'ee raadhee kun hundumtuu hin jiru. Osoon ani gocha kaleessa godhu hundumaa isaan kaleessa raawwadhu duukaa otoon fiigee raadhee kun hin jiru ture. Anaatu fedha foon koo to'achuu dadhabee fedha foon kootiif jedhee gara kanaa dhufee tanan kanaan immoo akkana ta'e. Jedhee dhugaa rabbi yeroon itti deebi'ee ofii koo boohee waaqayyoon araara kadhadheeru jira jechuudha. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuun barbaada abdii hin kutinaa jabaadhaa wanta hojjettee hundumarrattuu immoo godeen sillaafin jabaadhu hojjedhu wanti si qaanessu tokkollee hin jiru. Inni guddaan garuu ati eenyummaa kee beekuudha. Eenyummaa kee gaafa beekuu gaafan isiniin jedhu ani nama jabaadha, ani nama danda'uudha, ani nama cimtuudha jettee of madaaluu qabda malee ani nama dadhabaadha. Ani bakka maayin baasu jettee of ilaalta taanaan ammuma sun aamleen keessi cabaa deemaanii bakka wandumarraa gad qannasaa deemtaa jechuudha. Kanaafiyyuu garuu immoo wanta hojjettu keessatti ani nama jabduudha jettee of amansiifte taanaan waan fedhe yoo ta'ellee wanti si hanqisu hin jiru. Fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa dirree lolaatti bahuu nan danda'a jedhee yoo ajjeeses yoo ajjeefames gara dirree lolaatti ba'anii. Kanaafuu akka kanaa jechuudha nullee hidhannoo isaa jabeeffatee gara dirree lolaatti ba'a. Yoo ajjeeses korma hin galaa yoo du'es immoo du'e bakka halaqe. Kanaafiyyuu waan hunduma keessatti nan danda'a jennee itti adeemuu nurra jiraataanii malee abdii kutachuu hin qabnu isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu viidiyoon koo har'aa kana fakkaata hedduu galatoomaa. Like gochuun hin dagatiin akkasuma yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala naaf kaasanii jechuun barbaada. Haga ammaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Yoo waaqayyo jedhe immoo kanaan boodetti viidiyoo babbareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjedhee gara keessanitti baasuuf abdii guddaan qaba. Egaa waan hundumatti isinitti himeera waaqayyo nu waan milkeessu isiniin jedheera. Kanaan booda immoo abdii qabna. Namni waaqayyo waan immoo namni uumaa isaa waan immoo tasuma hin qaana'u isiniin jechuun barbaada. Awaan wajjin turtaniif galatooma. Bye bye.